Shama, dhaggeeffattoota hordoftoota Yoobsan Arguu YouTube channel subscribe like share gochuudhaan daawwachuuf nu hordofuu dandeessu. Amma naannoo gaara Waammataa jedhamu aanaa Jimmaa Arjoo keessa jirra. Jireenyi hojjetaa yookiin immoo jireenyi barsiisummaa haala keessa jiru kanaan naannolee kana yookiin naannoo sa'aatii tokko wayii kan miilaan deemnee sa'aatii kana geenye jirra jechuudha. Ammas immoo ganaa aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa ishee gahuudhaaf yoo xiqqaate naannoo sa'aatii tokkotti baafaa jechuudha. Egaa jireenyi waa bayii hedduu haa qabaatu iyyuu malee yoomiyyuu jireenyaaf harka laannee rakkinaafisii jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoonni fi yuutuubii keenya like share subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessuu dandeessu, nu bukkee dhaabbachuu dandeessu jechuudha. Nutis wanta haaraa fi haala naannoo keenya keessa jirru waraabnee isiniif erguu dandeenya jechuudha. Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaan bosona fi tulluuwwan gaarreewwan babbareedoo fi haalota akkasiillee ni qabdi jechuudha. Naannoon kun naannoo magaalaa yookiin immoo naannoo Meettaa jedhamti ganda mataa ishee dandeessee qabattee jirtuu fi haala adda ta'een immoo mootummaatiin illee kan beekamtuu fi bineensota bosonaa fi haalota qonnaa fi kanneen akka xaafii, boqqolloo fi akkasuma kanneen kana fakkaatan illee ni oomishti jechuudha. Kanaaf haga dhumaatti nu waliin turan dhaggeeffattoonni keenya nu hordofaa isiniin jedha. Hanga walitti deebinutti irraan olee haga tabba muraasa nu hafee jira. Haga dhumaatti nu hordofaa. Seenaa keessi boonsaa abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsaa. Jabaadhaa isin amma duduwwatti nafiinaati. Egaa daandiin Oromiyaa keessa jirtullee yeroo tokko tokko kan fakkaata. Daandii waa bayii dhagaa fi deemsaaf hin mijannetu jira jechuudha. Oromiyaa yeroo ammaa kana karaa adda addaatiin daandii mijateera kan mijateera haa jedhamu iyyuu malee sa'aatii kanatti kallattiin baadiyyaan Oromiyaa bakkeen midhaan dheedhii oomishuutiin beekamtuu fi midhaan wantoota garaagaraa akkasumallee gamaaf gamanni ishee dhidheessaan daangeffamte kan jirtu fi naannolee shankoraa yookiin immoo agadaadhaan beekamtu taateellee naannoon baadiyyaa ishee immoo rakkinoota akkasii ni qabaatti jechuudha. Hojjettoonni naannoo sana jiraatan illee waa bayii hedduu karaa daandii konkolaataan hin galle, motorri hin gallee fi akka daandii loon illee irra deemuu hin dandeenyerra hojjetaa fi hawaasni qote bulaa biyyattiidhaaf hundee ta'ee tajaajilaa jiru waa bayii akkasii keessa jiraataa jechuudha. Isinis immoo warreen biyya alaa keessa jiraattanii nu hordofaa jirtan rakkinoota Oromiyaa keessa jirtu kana fakkaatti jechuudha. Kallattii adda addaatiin kanaaf haalonni jireenya karaa kamiyyuu yoo nama daangessine nuti anaa wajjin kan jiran hiriyoonni koo muraasni isaanii hojii duuba koo jiru garuu haala mijataa fi rakkistuu keessa jiraachuutiin haala kanaatiin jireenyi barsiisummaa waa bayii ji'a haga ji'aatti bakkeen jireenyaaf hin mijanne nyaanni bakka hin argamne bakka bishaan hin argamnee fi bakka manni jireenyaallee mijataa hin taane keessa deemee dhaloota barsiisuu fi dhaloota qaruutiin kan beekamu hojiin barsiisummaa kan siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'ee fi rakkinoota hundumaa dandamatee tajaajila gahaa osoo hin argatiin tajaajila namni dhala namaaf barbaachisu tokkollee osoo hin argatiin kan waa bayii jireenyaa gaggeessaa jiru jechuudha. Isinis warreen haala teessanii hordoftanii fi keessa teessanii yuutuubii keenya hordoftan kallattii adda addaatiin nu waliin ta'uu dandeessu. Jireenya baadiyyaas immoo asumaan daawwadhaa. Biyyi keenya gaaf tokko akkuma Ameerikaa yookiin immoo akkuma biyyoota baadiyyaa alaa isin viidiyoodhaan waraabdanii nutti agarsiistan ni taati jennee abdii qabna. Kan abdii qabu immoo yeroo hundumaayyuu hin kufu jechuudha. Amma gaara Waammataa ol ba'ee waan jiruu fi anis baay'ee dadhabee fi baay'ee hafuura lakkutee jira jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti na waliin ta'a. Galanni kennumu seenaa keessi boonsaa abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa. Egaa ijoolleen keessumaa ijoolleen dhalootaan baadiyyaa taatan kanneen yeroo har'aa kana immoo biyyoota alaa adda addaa keessatti argamtan immoo baadiyyaan Oromiyaa kana fakkaatti. Baadiyyaa Oromiyaa keessaa baadiyyaan naannoo kun
naannoo Jimmaa Arjoo jedhamti jedhee jalqabaa isinitti himeera jechuudha. Ammallee tulluuwwan fuuldura keenya jiran kun ganaa nu eeggatu jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti ammas nu waliin tura. Nuti immoo yeroo hundumaayyuu hawwii fi abdii nuti qabnu kutannoo fi cichoomina qabaannaan wanti hin jijjiiramne hin jiru, wanti hin dabaramnes hin jiru jenneetu abdiidhaan jiraanna jechuudha. Har'a yeroo itti naannoo sana hojjetaa yookiin immoo dhaloota barsiisuu, dhaloota qaruu fi gootummaa dhalootatti dabarsaa akka jirudha. Dhaloonnis immoo boroftaan haala mijataa keessatti akka inni baratuuf har'a barsiisonni har'a jireenya akkasii dabarsaa jiru jechuudha. Gaaf tokko jireenyi barsiisummaa yookiin immoo hojjettoota mootummaa barsiisaa keessatti wantoota biyya keenya keessatti adda taasisan keessaa inni guddaa fi inni dhiibbaa rakkina adda addaa uummatarraan geessee jiruu fi barataan baay'ee rakkatee jiru. Rakkinni barsiisaarra taa'u isaarraa kan ka'e barataan haala malee miidhamuu fi barsiisaan of dadhabee yookiin jireenya qaala'insa hawaasummaa dandamachuu yeroo dadhabutti yeroo hundumaa laga kana keessa taa'ee torbeedhaa gara torbeetti barsiisuu yeroo dadhabutti torban lama yookiin ja'an gara magaalaatti bahuutiin yeroo inni itti wantoota gabaa keessa jiran yookiin immoo wantoota kanneen akka sukaaraa, zayitii kadhaadhaan dhaqee ganaa aanaatii kadhateetu yeroo inni itti argatudha jechuudha. Isayyuu aanaan achumatti haalota hin beekamneen haala ga'ee qoodamiinsa barsiisota baadiyyaa ofii isaanii nyaatu haa ta'u ofii isaanii eessatti akka isaan gurguratan illee osoo hin beekamiin rakkinoota akka adda addaa danda'eetu ol ba'ee dhaqee bitataa jechuudha. Kanaaf rakkinni biyya lafaa hin dhumtu garuu kutannoof abdii cichoominni jiraatennaan wanti hin darbamne hin jiru, wanti keessaas hin baamne hin jiru. Haga dhumaatti laayik sheer nu gochuudhaan nu waliin tura, saabskiraayib nu godhaa. Galatooma. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidhaa. Dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidhaa. Dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Naadura kaananii agartuu jireenyaa. Daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenya bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Eeyyega ammayyuu akkuma itti boonnetti jirra deemsa keenya irra jira jechuudha. Amma tulluuwwan gaggabaaboo fi tulluuwwan haala xixiqqoo keessa ta'anii keessa hiriyoota keenya yookiin immoo maamiltoota hojjettoota waliin hojjennu waliin yeroo itti ammas gaara waammataa xumurree haga caafeerra geenyee jirudha jechuudha. Ammas haga dhumaatti nu waliin turaan dhaamsa kooti laayik sheer saabskiraayib gochuu immoo hin dagatiina. Haga dhumaatti nu waliin ta'a. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidhaa. Dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidhaa. Dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Kana deemsa keenya ittuma jirra jechuudha. Hordoftoonni keenya haga xumuraatti nu waliin ta'an ammas irra deebi'een dhaamsa kosniif dhaama. Eegaa haalli jireenya baadiyyaa kana fakkaatti tulluuwwan gaarreewwanii fi haalota rakkisoo ta'an keessatti kan isheen argamtu jechuudha. Garuu jireenya baadiyyaa hin tuffatamtu, sababni ishee immoo badhaadhuu waa hundumaa qabdudha waan taateef jechuudha. Kanaaf haalonni isheen keessa jirtu haalota argaa jirtan kana fakkaatti jechuudha. Amma gara qonna namoota dhuunfaatti baaneera jechuudha. Namoonni dhuunfaas akkuma argaa jirtan kana lafa qochaa isaaniiti jechuudha. Kuni haala kana keessatti ammayyuu naannoo magaalaa yookiin immoo aanaa Jimmaa Arjootti dhiyaatii jirra. Ganaa tulluu gaara waammataa dabarree lageen tokkoo fi wanti ta'e ammas nu hafa gara gubbaatti tabba daagatii kan jedhamu yookiin immoo
tabba asii ol dhaabbataa jedhamu ganaa baana jechuudha. Haga xumuraatti ammas nu waliin turaan dhaamsa kooti laayik sheer gochuumoo hin dagatiina. Sababni isaa wal jajjabeessina wal deeggaraa jechuudha. Yeroo ammaa dadhabnee baay'ee yerootti hamilee illee dhabaa jirrudha jechuudha. Garuu isin bukkee dhaabachuu keessaniitiin deemsa kana dandamannee akka nuti fufnuu fi akkasuma viidiyoo akkanaas immoo akka nuti yeroo firii argannetti waraabnee isin biraan geenyuuf nu jajjabeessuun ga'ee keessan ta'a jechuudha. Kan qaban yoo darbatan sodaan fakkaatu jedha waan ta'eef Oromooni. Kanaatiif nus akkasuma jenneetu wanta qabnuun wantoota naannoo keenya jiran seenaadhaaf ta'uu danda'u waan ta'eef hojjetaa jirra jechuudha. Nu waliin tura. Haalli bu'aa bahii qabaatu yoo kaayyoo fi okkoloon laafummaa miti akkuma jedhamu nutis kaayyoo keenya galmaan ga'u jecha yookaan immoo bu'aa bahii baay'ee keessa dabarree haala kana ga'uu keenyaaf tokkummaadha jecha haalli barsiisummaa haala kana hojjettoonni baay'een magaalaa keessa haala hojjetaa keessatti deebi'anii nuti garuu chaansaa owwaara yeroo kanaatiin haala kanaatiin as keessatti bu'aa bahii baay'ee keessatti jiraatu jajjabaatu haala kanaatiin warreen eegaa galatooma isinii jechaa warri hordofaa jirtanis immoo akkasuma dhaamsa obboleessi keenya isiniif dhaame kudha ammadhaatii deeggara nu wajjiniin ta'an isiniin jedha. Ammas hiriyoonni keenya warri kaanis dadhabanii irraa uddubatafanii jiru jechuudha. Amma isaan dhufanitti nuti ammas hojii keenya yookiin deemsa keenyatti fufna jechuudha. Haga xumuraatti ammas nu wajjin ta'uu hin dagatiina. Warri raftan ka'a warri ta'aa jirtan immoo laayik sheer saabskiraayib gochuudhaan nu deeggara. Walaa deeggarru walaa gargaarru akkasuma laayikii fi sheeriin keessan hamilee nuuf ta'a. Akkasuma koomentii illee wantoota itti dabalamuu qaban wantoota jijjiiramuu qaban yuutuubii keenya warra daawwattanis ta'e warri maamila keenya hin taane maamila keenya ta'aatii nutti dabalama. Gara fuulduraattis hojii dhimma barsiisummaa irratti qabatee jiruu fi haalota jiruu barsiisummaa baadiyyaa keessaa ittiin deemanii barsiisaa jiranillee isin biraan ga'uu dandeenya jechuudha. Yeroo kanatti haalota mijataa keessa teenye osoo hin taane viidiyoo waraabuudhaaf illee ibsaa kan hin qabne taane garuu haalota magaalaarraa guuttannee bakka sana dhannuun haga teenyetu ishumaan wantoota akkasii yaalaa jirra jechuudha. Kanaaf nu jajjabeessa. Egaa baay'ee haalli Oromiyaa haalli beekuma ishee baay'ee miidhagduutii fi akkasumas illee gaarreewwan dabaree lafa ol ka'uu danda'a bosona danda'a haalli teessuma ishee kanaatti yeroo wal fakkaatu agar dhugaa haalli keenya ulfaata dubartiis illee baay'ee ulfaata maaliif Inni dagatina yaada ibsaniifis immoo koomentii sheerii keessaniitiif. Egaa ammas itti fufneetu jirra inni dhaabannee yookiin hin xumurre nuti deemsa keenya deemsi jiruun biyya lafaa inni dhaabattu bakka tokkotti waan taateef haga isheen nu deemsiste deemna jechuudha. Haga isheen keessa nu deemsistutti hin deemna yeroo jennu immoo jireenya mataa keenyaa mijeeffachuuf yoomiyyuu kutannoo fi cichoomina akka nu qabaatuu fi gootummaan kan jedhamus immoo dirqama wantoota miidhaa geessan raawwatanii osoo hin taane wantoota dhaloonni boruttiin of jijjiiru akkasuma dhaloonni jijjiiramaaf akka inni hojjetu akka inni mirgaaf dirqama isaa baru kan taasisaa jiru barsiisaa akka ta'ee fi barsiisummaa irratti warreen bobba'anii jiran guutummaan iyyuu galatoomaa fi ulfina argadhaa jechuu barbaadna jechuudha. Warri kaanis immoo karaa dandeessaniin yeroo akkanatti wantoota barsiisummaaf
hanqina jiran keessatti yerootti barsiisaan damoonni yookiin kaffaltiin gahaa hin taanee fi haalonni mijataa hin taane hunda keessatti iyyuu dandamatee yerootti bokkaaf caama aduu awwaaraa fi rakkinoota hedduu dandamatee yeroo inni itti baadiyyaa keessa taa'ee dhaloota qaruudhaaf jiraachaa jiru, dhaloota barsiisuu, dhaloota ogummaa argamsiisuudhaaf jiruu fi ofiisaa akka shaamaa baqee dhalootaaf immoo yeroo inni ibsaa ta'aa jiruttidha jechuudha. Bakka hundattiyyuu barsiisonni bakka jiran hundumatti galanni koo guddaadha isiniin jechuu barbaada, anuma dabalatee jechuudha. Warri barsiisaarraa barattanii bakka guddaa geessanii fi bakka hin malle yookiin immoo bakka isiniif hin taane jirtanis immoo jabaadhaan isiniin jedha. Warri guddoo guddaa geessanii barsiisaa asii gadi tuffattan immoo isinis ulfaadhaa galatooma itti cimaan isinii jedha. Sababni isaa yoo isin hin tuffattan ta'e barsiisaanis jabaatee hin hojjetu, kutannoodhaanis hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif warri barsiisota tuffattan gara fuulduraatti of sirreessaa, of qajeelchaan isiniin jedha. Guddaa galatooma. Amma gara tabbaatti waan bahee jiru baay'een dadhabee jira. Galatooma. Egaa hordoftoota keenya ammasii barsiisota taa'anii jira. Bakka agaatii kana jechuudha. Ammas abbaa yookiin tulluu tokko irra jira. Agaatii muraasni waliin ta'a. Deemsa keenyatti fufneefa jechuudha ammas. Egaa jireenyi barsiisummaa kana fakkaatti barsiisonni baadiyyaa keessa jirtan akka kanaatti kan deemaa jirtanii fi warreen akkanaatti jireenya gaggeessaa jirtan kana fakkaatti jireenyi baadiyyaa akkasuma hojjetaa mootummaa jedhamu iyyuu malee garuu bakka daandii fi haalli mijataa ta'anii keessatti tulluuwwan akkasii keessa kan deemnee galamu yookiin kan hojjetamu jechuudha. Baay'ee haala bariisaa fi haala dhala namaaf hin mijanne keessa jechuudha. Kun immoo haaluma jireenya biyya lafaa nama mudatu waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Dandaatanii obsanii jaalalaan keessa darbu jechuudha. Amma nama afur yookiin barsiisota afur taaneetu deemsa keenyatti fufneera jechuudha. Aadaa gahuudhaaf yoo xiqqaate gana naannoo sa'aatii tokko nu hafa jechuudha. Kanaa gaditti naannoo sa'a tokko walakkaa deemnee jira jechuudha. Bakka hojjennu irraa kaane. Egaa ammayyuu deemsi keenya ganaa ammayyuu amma gaara yookiin tulluu xiqqoo tokko dhiibaa jirra jechuudha. Kun immoo amaluma jireenya baadiyyaati jechuudha. Warreen akkasii keessa jirtanii fi jireenya barsiisummaa baadiyyaa keessa yookiin haala rakkisaa akkasii keessa deemanii barsiisan yookiin hojjetanii yaada keessan gaafsintu beekaa. Jireenyi barsiisaa garuu kana fakkaatti jechuudha. Jireenya mijataa yookiin amsoolaa uffatanii mana ciisanii ka'anii nyaatanii dhaqanii barsiisanii deebi'an miti. Waa bayii hedduu keessa darbeetu dhaloota qaruu, dhaloota barsiisuu, dhaloota gootomsuutiin kan inni beekamuu fi akkasuma gahee biyyittii ijaaruu keessatti illee gaheen barsiisaa tokko tokko isaa gahee akka inni qabudha jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti waliin ta'a. Hanga xumuraatti waliin ta'a jenna. Ammas gaara tokko jalqabaniiru jechuudha. Egaa akkanaa kana fakkaatti jireenyi barsiisummaa. Barsiisonni baadiyyaa kan nu fakkaatanii fi kanneen immoo iddoo mijataa keessa teessanii barsiisota murteessanii fi waajjiroota adda addaa keessa teessanii illee kan barsiisaa tuffattanii fi kan barsiisaa haala ta'aniin asii gad ifattan barsiisaan baadiyyaa keessa jiru jireenya ulfaataa, jireenya rakkisaa, jireenya dhala namaaf hin mallee fi bakka bishaan hin jirre dheebuun nama rakkisu keessattii fi haalota baay'ee jibbisiisoo keessatti kan inni hojjetu jechuudha. Elaa amma irraan gadee irraa yookiin gaara irra keessaa baanee jirra. Namni abdii qabuu fi namni kutannoo qabu yeroo hundumaa gaaratti bahuun isa rakkisu jechuudha. Nutis har'a baadiyyaa keessa jiraannee haala kanaatiin baadiyyaa keessa tulluu tokko fitnee jira jechuudha. Jireenyi biyya lafaa akkuma kana nama abdii fi obsa qabuun akkuma kana dhumni isaa namni kutannoodhaaf abdiidhaan hojjete tulluu yookiin fiixee irra keessatti bahee beekamuun isaa nafu jechuudha. Hojiin barsiisummaa ofii akka shaamaa gubatee ofii baqee dhaloota barsiisuu fi jireenya biyyittiin itti jirtu hundumaa gahee hundumaa keessatti akka dhaloonni jiraatuuf kan taasisaa jiraatuu fi kan gochaa jirudha jechuudha. Gaheen barsiisaa yoomiyyuu itti fufa. Barsiisaa malee
biyyi hin ijaaramtu barsiisaa malee biyyi hin jiraattu. Sababni isaas immoo kan biyya bulchuu danda'u yoo barsiisaan barsiisedha. Dooktariin kan inni yaaluu danda'u yoo barsiisaan barsiise qofaadha jechuudha. Warreen barsiisaa tuffatanii fi warreen barsiisaa asii gadi dadhabsiisuuf hamilee isaa tuttan guddaa galatoomaa. Galanni keenya isiniif guddaadha. Warreen kabajanii fi jaallattan immoo kabajni keenya Waaqayyoo isin akka hojjetu jenna. Guddaa galatoomaa. Ammas deemsi keenya itti fufaa jechuudha. Bu'aalee barnootaa jabeessinee himna. Burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Barsiisa barumsaa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa. Galanni kendumoo seenaa keessi boonsaa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa. Galanni kendumoo seenaa keessi boonsaa.